Egaan kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kana hundumaaf har'a yaadni qabadhee isiniif dhiyaadhe yaada tokkoof tokko. Yaadni kunis nama kan jedhu irratti akka dubbannu barbaada. Nama jechuun maal jechuudha? Namni maalidha? Namni akkamitti dhufe? Namni akkamitti uumame kan jettaniif immoo gaafii isa kana ofuma keessatti qabadhaati. Jalqabatti nama jechuun biyyoo lafaatirraa kan dhufe gaafa ta'u, biyyoon lafaa kun immoo eessaa dhufe kan jedhamuuf immoo isa Waaqayyoon kan uumame ta'uu isaa hin hubanna. Namni achirraa dhufe nama uuma kan jedhu macaafa seera uumamaa keessatti iddoo sadiitti agarra. Tokkoffaa nama uuma isa jedheef yaada ofii keessatti karoora karoorse sana nama uuma jedhee, isa lammaffaatti immoo diizaayinii kaasee, isa sadaffaa nama uuma kan jedheef immoo isa sanitti hafuura baafatee namnis nama guutu ta'e jechuudha. Kanaaf hundumti keenya atis yaa inni gurraachi, atis yaa inni diimanii, hundumti keessanuu biyyoo lafaatirraa akka dhuftan beekaati. Adaraa keessan biyyoon diiman, biyyoon gurraachi, hundumti isaatu namni gurraachis namni diimanis Waaqayyoon akka uumame beekati. Adaraa keessan hundumti keessaniyyuu tokkummaa fi jaalala qabaadhaa kanan jedhuudhaaf sakooti. Sanirraa kanaaf wanti jechuu barbaadu, egaa namni akkanatti adeemsa kana keessa uumame kuni yeroo tokko keessa adeemsa keessa yaada Waaqayyoo keessaa bade. Yaada Waaqayyoo keessaa gaafa badu deemee Waaqayyos iddoo isaaniif kenne, iddoo namoonni bifa isaa qaban jiraatan san keessaa isaan baase. Sababni isaan achi keessaa ba'aniifis namni bifa iddoo san keessa madaaluudhaaf isaan barbaachisu hin qaban waan ta'eef Waaqayyo achi keessaa isaan baase. Achi keessaa otuu ba'uu baatanii nama Waaqayyo walitti hin araaramin kan umurii guutuu jiraatu jedhamaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo namatti araaramuudhaaf, nama bifa isaa kanatti deebisuudhaaf jedhee saarkilii san keessaa erga baaseen boodatti Waaqayyo kakuu gale. Hidda kee keessa, sanyii kee keessa jedhee kallattii saniin kakuu abboota keenyaaf kakateen karaa kakuu haaratti gaafa dhufnu Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo inni bifa jalqaba nurra ture san nurratti deebisu nuuf dhalate jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu kallattii Yesuus Kiristoosiin bifa isa gannee ture san deeffanneerraa baga gammaddan isiniin jedha. Egaa bifa kana ofirratti qabuun gahee abbaati. Seexanni itti gaafatamaa miti. Namni isin bukkee jiru itti gaafatamaa miti. Isa kanaaf itti gaafatamaan isin duwwaadha. Kanaaf bifa keessan ofirratti eegaa. Kiristaanummaa keessan ofirratti eegaa. Waaqayyo gurraacha miti, diimaa miti, gabaabaaf dheeraa ta'eeti miti bifa Waaqayyo kan jedhame. Waaqayyo jaalala, Waaqayyo nagaadha, Waaqayyo araara qabeessa, Waaqayyo gaarraamidha, Waaqayyo ho'a qabeessa. Isa kanaaf bifa Waaqayyo kan jedhame kanaaf malee Waaqayyo rifeensa ol dhaabbataa qabaate yookaan immoo dabbasaan isaa gaggabaabaa didiimaa ta'eeti miti kan bifa Waaqayyo jedhame. Kanaaf nutis Waaqayyoon fakkaanna gaafa jennu jaalalaan, araaraan, ho'a qabaachuudhaan, gaarummaadhaan, gaarraamummaadhaan Waaqayyoon fakkaanna jechuudha. Egaa kana hunduma akka qalbiitti qabattaniif Waaqayyo hafuura isaatiin laphee keessan jireenya keessanitti haa chaappessu. Dubbii jireenya godhatu, dubbii ija godhatu isiniif haa ta'u. Eebbifamaa isiniin jaalladhaa. Shalom.